Dargaggeessi salaalu ija keessa silaalu si botoosee kajeelu si fodoosee kajeelu. Koi akkasii miti viidiyoochi kun akkami beektu ijoolleen durbaa nyaata gizee nama biratti nyaattu laa kunoo. Dargaggeessi salaalu Inni kun immoo gizee kophaatti nyaatamu. ija keessa silaalu si botoosee kajeelu si fodoosee kajeelu. Hattuun Oromoo tokkotu Finfinnee keessa galee hatuu jalqabe. Hattuun Oromoo goobazii tokko Finfinnee keessa galee otoo hatuu jalqabe maqaa isaa maal jenna beektu? Finfinnee keessatti waggaa meeqa Oromoon ganzaba isaa hatamaa ba'e? Waggaa meeqa hattuun inuma Oromoo saamti. Oromoon dhumatu saamama. Amma hattuun Oromoo goobazii tokko Finfinnee keessa galee otoo hatuu jalqabe maqaa isaa maal jenna beektu? Gumaa baas eessa jirtaa dhooq? Raacheen ergixanyaadhaan iPhone hatameera. iPhone hatameera malee mucaan gubate malee naasoo dhiisa. Orota mucaan gubateera abarruufi. Ara kana namni si dhagaa gadi qabe. Isa dhiisaatii kan qaldiidha. Amma haasaan dhagaamaa jiru haasaa gurguddaatu dhagaamaa jira dhugaa rabbicha. Haasaa kana keessaa tokko ammaa inni Dirreedawaanii magaalaa guddoo Somaaliyaa ta'uudhaafi. Akkas jedhamee haasaamaa jira. Haasaan kun maal isinitti fakkaatame? Bareecha viidiyoocha waliin ilaallu. Hinooga olteen bulle Dirreedawaa Somaaliyaa farraman dabarsanii kannan jechuudha. Wanni gaafa kaanaan dubbadhee akkatti iyyaa isin gande maarree jechaa turtan adhaanta nurraa hin oollee jechuudha. Inoo Dirreedawaa Somaaliyaa farramanii dabarsanii kannan. Ani dura dubbanne gaafa bara dabre carcar keessaa ba'a waa'ee carcar isin galchu Dirreedawaa harkaan qabdan Dirreedawaan akkanarra jirti lafa akkanarra jirti kaartaa irratti illee kaartaa Somaaliyaa keessa jirti malee kaartaa Oromiyaa keessa hin jirtu seenaa laalaa dubbiin Dirreedawaa federaala qofaan deemtu Somaaliyaaf tarakkabuu yaa'anii jecha iyyaa turen gaafa san dhiisaa uummata keenya dhimmi kun isin ilaallatu dhimma carcar kana je'eetiin karana ture gaafa sanitti jechuudha. Amma gaa wanni nulleen qatti ilmaan bareentumaati lafa teenya. Dirreedawaa jechuun ija Oromooti, ija Oromiyaati, jiddugala gabayaa jalqabaa hundeeffama aartii fi waa hunda kan Oromooti. Har'a dhabuun taanu hundi Oromoodhaa sagalee nuu ta'a, jabaadhaa sagalee fi ta'a. Har'a agartan isin nuti waggaa lama dura lallabnee iyyinee waa'ee Dirreedawaa gaafanne Dirreedawaan kuttee Oromoo harkaa baate gurbaan kun harka dha'uu fi jaalataa Somaaleen harka dha'uutee fi magaalaa tana farramsiifattee inni gaafa nuti iyyaa ture namni nu dhageen jiru laf barbaaddan nuun jaan lafti isin haa nyaattu har'a immoo iyyinaan lafa nutti dhiphistan nuti harallee bakka itti caallifnu hin qabnu inuma dubbanna viidiyoo kana copy link share duit godhaati repost hundi keessan waa'een Kadir Johar paartii tokkorraa haga 15tti isinii himuu nan danda'a. Waan durriyoonni naggaadee sukkaraa fi zayitiituun godhu jirtu biyya bulchuu fi qotorbaanni naggaduu waladda inni lallabnee nama nu dhaga'uu dhabne. Mee waanuma Kadir Johar eega aangootti dhufe Dirreedawaa keessatti hojjete miti ta Oromoo wama biraatu ta inni hojjete takka dhaalakkaa yoo inni waan Oromoo fakkaatu saba kanaaf ta'uun Dirreedawaa keessatti eega aangootti dhufe hojjedhe kanatu jira je'ee gadi baase anganaa kijibduudhaan irraan dhaggeeffatina. Hubaddaa gaafa yaadannoo waggaa lammaffaa adeeroo artist Dr. Ali Birraadha magaalaa Dirreedawaatti gaggeessaa turan bikki isaan irraa nama yaamanii Dirreedawa irratti hin caffarsiisin hin jiru. Gaafa sammaa jechaa turre Kadir Johar maallaqa akkana dhangalaastanii miiliyoona 10 ol baastanii itti nyaatanii reeffa adeeroo irratti nama farshoo obaastanii caffarsiistan kana maaliif waan tokko seenaa qabeessa tokko ittiin hojjannee waan inni adeeroon itti yaadatamu siidaa bareedaa tokko maaliif Dirreedawaa keessatti hin dhaabnee fi yookaan maaliif daandii tokko jaartanii maqaa isaatiin immoo gaafnee jennee gaafannaan maal nu jechaa turan ni yaadatanii siidaan haraamaa adeeroo muslimaa okay reeffa isaa irratti nama caffarsiisuun immoo halaali tokko lama sadii jenneeti walitti deemna kutaa tokko kutaa lama sadii waan isaan godhanii haga ammaa qawliin laallu ta'a. Mootummaa ifiifila teemmalee kagubbaa filanii poonsaadhaan gadi arganii akkam bulle ta'uu danda'u qabdi jechuudha. Dirreedawaa irratti abbaa dhugaa ta'uu barbaaddu. Dirreedawaa irratti shoororkaan akkasiin irraa dhaabattu barbaaddu. Dirreedawaa irratti
hidhamuun akka dhaabatu barbaaddu. Dirree dhawaa akka guddatu barbaaddu. Nama isinii ta'u nu kennadha filachiifneeti isinii muunna. Kerro qabsoon hin dhumne beeka. Har'a guyyaa har'aatis jaallan keenya qeerroon teenya nam 300 oli hidha jiraami. Hidha jiraami. Nuti hidhaadhaaf harka hin kenninu. Hidhaadhaaf harka hin kenninu. Hidhaan qoraasuma dhiiraati malee osoo hidhaan harka nu kennisiiftee dirreetu harka kenna ture harka hin kenninu. Osoo ajjeechaan harka nu kennisiifteetu osmayyootiitu sagalee keenya cufa. Sagaleen keenya hin cufamtu. Osoo ajjeechaan duuba nu deebiftee dhumaati qeerroo tanaa keenyaatuuf duuba nu deebise hin deebinu. Mootummaa tanaaf dhaamsa qabna. Bulchiinsa dirree dhawaatiif dhaamsa qabna. Mootummaa federaalaatiif dhaamsa qabna. Qeerroo teenya nu gadhiisa. Qeerroon dirree dhawaa yakkamtoota miti. Qeerroon dirree dhawaa dirree dhawaa bilisoomsite. Qeerroon dirree dhawaa Oromiyaadha bilisoomsite. Qeerroon dirree dhawaa Itoophiyaadha bilisoomsite. Qeerroon dirree dhawaa warra har'a biyya bulchu wayyaanee jala baaftee kursi irratti ol baafte. Hidhamuun isaanii hin malle. Qeerroo na dhageessu miti. Dhugaa Rabbii waan kana irratti wal dhiisuun hin jiru. Dhugaa Rabbiinis hin jira. Wanti kun seenaa meeqa achii qabnaamnu? Seenaa meeqatti dalagannee irraamsan irratti? Akkamitti waa keenya gadhiisna nu? So kun hin jiru. Yaadamu. Eshi kun amma maa inni kun shamma beekumsa akkamiiti kun? Dhugaa Rabbicha garaan haadha ijoollee kanaa baatteetu mada'uu dhiistee wayya. Magalee bifa boontii diimtuu konkona boontii. Anjaalee takka biisaa lachuun garaara nyaatti. Adaraa Rabbii mucaaruu irreessaa harta miila kee irraa kaasi. Adaraa Rabbii wanti bira haafu miila kee irraa kaasi. Namoonni tokko gaafa nama arrabsan harree saree jedhanii nama arrabsan garuu baa harreen baattu sun namni baachuu hin danda'u. Ammas immoo sareetti qe'ee kan kee amaanaa jettee yoo itti kennitee deemte dhagaatti qe'eetti deebitutti amaanaa kan kee nyaattu. Namni immoo amaanaa akkasii jabeessuu hin danda'ulleedha. Namni jabeessullee hin jiru. Kanaaf warroonni harree fi saree namaan jettanii nama arrabsan iddoo waan gaariidha jedhee yaada namaaf. Abee beekumsa. Maal inni jiru? Safuudha boo! Ati saree ati harreedha jennee yoo nama arrabsine waan gaariidha namaaf kun jedhaa jirti mucaan kun. Normaal no. Kuni waan haaraa miti waan ulfaataa miti normaal no. Arrabni namaa moo nama arrabsu sanatu waan si miidhaaru itti fakkaannaani malee barsiisi jabeessa. Dhugaa feerroo nama godha arrabni namaa. Namni nama nutu beeknu dhugaa Rabbii ani amma bakka kiyyatti feerroo na godhe arrabni keessan jechuudha. Maaliif aniyyuu hin jabaadhe jettanii namni tokko gaafa nama arrabsu waan si miidhu bakka sanatti dhufee yookaan haga lubbuu keetiin akka hin jiraanne si gochuudha yaadni isaa. Abeet isin lamman awwaardii irratti shallamamuu qabdu. Tiiktookariin koodheen gaddanni shallamame sirrii miti ture. Isinii kan filatamuu qabu. Isinii kan shallamamuu qabu. Nu gaggaafatu nu baruuf rakkatu baay'ee itti tola osoo nu beekanii kunoo as keenya hamlee keenya cabsuuf mudaa barbaadanii osoo nu qeeqanii fuulduratti adeemuuf jarri gaara laalu angaaricha booddee maaltu akka jiru baruuf jarjareera. Anis guyyaa tokko warra hin dandeessu naan jedhan hundumaa waamee affeeruudhaaf beellama qabeera. Yoo kabajaaf jedhee barcumarraa kaanaan na sodaatee ka'e jedhan gafti koollee abjuu kee milkeessuuf hammam deemta jenna hin fagaadhu jedhee sobeerramni koollee. Dhume. ايش تفوق في ميت
Gardi zeddo. Inshallah. Gaardiidhaan kan akkasitti deemu. Kan akkasitti deemu gaardiidha. Nuunas tokkoon haasin amma. Kot! Sin qabe! Hattuun qabe! Nama barata jalaan baatu yaftiraa. Isinni barsiisa. Saggaa'ee. Isin hiwwaame isiniif kennuufi. Baayoloojii si qabe. Keemistirii si qabe gurbaa. Annas hin dandeessu ati. Danda'u. Kan kee kamiin ilaata? Biraa giilin. Okkoosa. Iskweer ruutiidhaan ofitti qabe gurbaa. Akkamittiin baas iskweer kana jira. Faayidaan mattuu bartee gurbaa kan mattuun kan fayyada. Beeke. Isaanillee isin hin seene dingata. Dingata. Bakka nagadhiisaa. Hin qabamte. Foormulaa gaafata kana jalaa ba'uun gurbaa. Foormulicha natti himaa. Natti himaa. Dhugaadhaa. Kunoolaa. Gafiraach. Nama barate jalaan baatu gurbaa. Nanattu. Asmiti lafa Ameerikaa lafa dhaqa namni barate yoo barbaadde. የፍራክሽን ልጅ የፍራክሽን ልጅ ፋይዳ መቱ በርተኒ ፋይዳ ስኩዌር ሩቲ በርተኒቱ ስነማ ከነ ፈየዳ እስንም ቤክተኑ አመለ እስኒ ገላን ጅሩ ወንቲ ኩን ጠብኒ ኩን እስኒ ገላን ጅሩ ስን እስናማ ዮሚት ቆይ ቀጠብኒ ኩን ከነ እስኒ እንገል ወይ እዚህ ጋር ይከፈትና እና ሰባና ማለት ኦክሳንቶኒ ኦሮሞን ኮልፋት ነው ኦሮሞን ኮልፋት ነው Wayo. Ummata jala dabsa mo bali. Ana yo mo manam ni wake. Izi wala si ega bakka. La. Lapsa ni mullis. Bisi no mi bala lale. Nampa ko kallal. Ibbala ma wajin tera ko yani. Umani Asmat di bari. Umani ka itu mari ka gabu lalu. Umani lakso ti tayo mo yo. Alam mo ini guys. Tema dari kebunan. Anggaran rumah ya Isso baru guys, itu. Ugas guys semua. Buah aja amma baka. Amma buah rata ko buah. Mangisti. Uga surprise kanar game beku. Dubartiin kabajamtuudha. No, isa bona man. Sabuna jika beku. Woman no cry gajet. Baay'ee Idrisa dubartiin bu'uun qabdu jedha. Sanuma hadhanaa mekkanaayira. Tiijiini haala kanaan surprise qalabatii warqii inna lillahi wayyo ቀለበቲ ወርቂ ቲጂኒ ቀለበቲ ወርቂ ከኒቴፍ ቀለበቲ ወርቂ ቲጂን ከኒቴፍ ቀለበቲ ወርቂ ከኒቴፍ ማን ብርቂዳ ሶ እስንስ ዋና ከሲ በራ ማለ ጃ ከሲም በርተና ኦሊ ከነም ጅሩ ቃሉ መቃሼኪቲ ነገዳጅሩ ቃሉ መቃሼኪቲ ነገዳጅሩ ረቢ ፉንዱራ ነማቲ ነመን ፎክሲስኒ ፉንዱራ ነማቲ ረቢ ነመን ፎክሲስኒ ቪዲዮ ከነ ላላሜ ቤቱ ከነ አርቅ በውን እንደሰን ኤላ ወንዲስ መታሙ ጫራ ሀመ ሚላት በሬሰኒ ኪታበረ ካሜራ አገፈዳ መኒ ኪታበረ ካሜራ አረቢፋን በሬፈመ ወልኬሰመ ከከነ ምድብሱ እንደንደኝ በሬፈመ ጣለ ሰማይ ደሞ ሆጂ ጦንቃይት ቤከማል
Ila arra. Isin nama guddaa. Guddina saqaamaa chikooti. Har'a sobdanii uummanni ragaa bahe. Nu abbootiin amantaa ragaa baane. Isin beeknami sirriitti. Limmutti bariisoo ol beeknamiti. Sirriitti ol beekna. Kanaafuu waan isin hojjetan isin beekna akkamitti akka achi qaama seeraatiin isin baafne hin beektu. Hadhaa ragaan bakka hundaa dhufee qaamni seeraas taa'ee sheekoliin ta'anii bakki itti ba'an hin jiru dubbii guyyaa qiyama fakkaatteetti. Amma waan hojjetan hundaa lafa kaa'atii jara seeraas rakkisinaati. Kana hojjedhee re'aati. Falli isaa booddetta kaa'amu. Amma falmiin hin baasu. Amma isin haasaan keessa maa inni akka miliquu wayi. Amma haasaartu kaa. Gabaabsaa uummanni taa'aa jiru uummata hojii qabu qaama seerra qabee. Qaamni seeraas qorataa yakkaa waan kana hojjettan moo hin hojjennedha. Hojiitiin qolaa hojjetamu hin hojjennedha. Hojiitiin qolaa Mahammad Utamaatti dhagatanii Quraana itti katabee. Quraamiti. Alasaman beeyna. Kitaaba kamtu jedhe maarkeerii namatti katabu kitaaba dawwaa kam keessaa kitaaba argitan irra barreessan kitaaba tokko nu hima. Eessaa fuutarree kitaaba dawwaa nuti qaraanee biraa qabna. Guutuu isaa kitaaba dawwaa keessaa Sheekh Abdallaa jirtuumi qabna nuti biraa. Ka qabdan kitaaba kana keessaa argine waan jettan eega siiriin taane maarree wanni kun hima amma bakka qaamni seeraa jirutti. Kitaaba irraa katabdan ka injiru ka dawwaan akkasitti namaa godhamu injiru siirii yoo ta'e malee. Eka amma himuudha ka yoo dhugaa taate. Nuti kan mucaati miti. Gabaabilumaani siirii barattaniitu moo baranni. Katabu amantanii. Yookiin kitaaba ta'uu qaba. Eka. Yookiin siirii ta'uu qaba. Kas. Ana lamaan keessaa isa kam yoo kitaaba ta'e ulamoota hubachiisa. Fida. Kitaaba irraa katabame nutti himan. Tajib. Maali an kitaaba saamuun qabu ka? Ishii tokko lama keessaa tokko nu kenna. Yookiin kitaaba hidhaati jaraa amansiisa. Yookiin immoo siirii hidhaa nu amansiisa. Hima. Hawlettoo ani. Kitaaba dawwaa aga fedhe yoo fiddan nu bira jira. Baabarraa katabdan ulaarraa barreeytan dawwaa akkasin namaa godhamaa jedhe hamma lafa nuu kaa'a. Kun hin jiru taanaan wajiin kun immoo akka wajii siirii ta'e kitaabni lafa kaa'aa jira. Kitaaba insi waljinni shayaaxiin kan jedhu jira isarraan katabee. Maal jedhe? Maarkerii barreessi jedhee? Miti. Kitaabichadha. Ishi kitaabichi maal jedhe? Maal jedhe? Kitaabul insaanii waljinni shayaaxiin. Maal jedha kunoo nu bira jira bar kitaabni. Jira kunoo kitaabni. Himi rakkoon hin jiru keeyyata isaa wajjin sitti bannaa. Waljinni wal shayaaxiin kunoo jira. Qaraanes qabna ofirkaa hin qabnu. Kana keessa jira. Mee bakkamtu namatti barreessedha. Qaama namaatti booxxee kan jedhe maal inni bakka barreessedha kufdaa. Rakkoon hin jiru. Giddiisaa qoyaa sodaan tokko hin jiru. Ooban. Namatti barreessi. Bakka maarkeerii nama barreessedhu kitaaba kana keessaa banaanu kenna hawaasa fuulduratti. Uummanni hin jeeqamina. Mee ban jira elaa qaamni seeraa dhaggeeffadha. Mee banaa hin jiru miti. Uummanni dhaggeeffadha. Dhaggeeffadha biyya. Harka kennamu harka kennama har'a. Eka bakka qaamni seeraa jirutti. Injiru jaran kuno. Kuno. Eka wanti biraan jiru. Kitaaba hootee kitaaba jechuudha. Lama keessaa tokko mana tataa kitaabaan hin jiru jettanii kitaaba deebisanitti miti amanaa fudhadhaa dafaa furmaata keenya. Sonkolaadha. Gowwaa waa tokko qaraalee gowwoomsitee gabaree. Mucaafii akkiin baheera. Tasgabbaa. Jechi sodaachisaa jira. Gizeen baay'ee sodaachisee jira. Namni garaa walitti jabaatee jira. Inni kaan qalee wal fannisaa. Inni kaan horii hayawaana. Dhugaa rabbii hayawaanaa gadi ta'aa jira uummanni keenya.
namni sammuu qabu nu keessaa badaa jira bakka namni sammuu qabu abbootiin jarra akkasitti waa jararraa laallannullee akkasitti nu keessaa badaa jiru. Naa an baay'ee bakka na gaddisiisaa jira wantariin waan hundaafuu rabbiin waan khayrii nuuf godhu jenna. Sagantaan irraaf qabannee kanuma fakkaata. Sagantaa biraatti ammoo walitti deebinutti isin jaallatamtoota.